guutte silkii bittee horii keetti guutte. Amiin jedhi fudhadhu. Amiin jedhi fudhadhu maal godhuu dandeenya amiin. Amiin jedhi fudhadhu. Maashaallah amiin jedhi fudhadhu. Kudus. Ada murikon. Mon laga to takiti mawaje endu dakutan. Takiti mawaje endu dakutan. Maalif dhaqee komentii barreessa akka inni jedhutti deebisaa. Maaltu na bute hin butame jedhu. Hin butame. Maaltu na bute. Azaabaaf jannata inni addaan baafatee ilaalutti raggadna gite maraggadhu jechuudha. Alhamdulillah rabbiin nu laafisee jechuudha. Akka inni dalagaa waan dalagate tana laallatu. Sinii galee. Tokko ammoo eega suuraa namicha dokkee kana ol baafte suuraa anallee deebitee TikTokii ol baafte jettanii warra koomentii jedha kana barreessaa miyuutii taatan abiif miyuut eega koomentii isaa gas ol baafte jallee ol baafteetiin yookaan ammoo suuraa kiyya ol baafte viidiyoo kiyya agarsiifti kan namni tokkichi naan laalle sana ati faate seentee naan laalti jettee koomentii warri barreessitu miskiina wallaahi bilookta miyuuti taartan miyuuti wallaahi. Eega koomentii nama sanii ol suuraa nama sanii ol baasee viidiyoo nama sanii amma sitti baasee agarsiisee jedhe kiyyallee achumaan ol na baafti jettee kan ubbichaadha laaltu hagadha erga poostattee ji'a sadii hagammaa viidiyoo sanuu ubbichaa laalaa jirti namni tokkichi nu laalee hin jiru haati faatee viidiyootii ol baasti warri jettan dogongortan wallaahi billaa dogongortan wallaahi dogongortan. Ana komentii nama gisee komentii irra arrabsan olin baasu du'ee dabalee komentii maaliif jennaan nama kenna kana tuyyuu cinaa tokkicha bichaa yaada komentii nama takkaa ol baastee waan irraa dubbannaan dhufeetuma komentii si barreessa hirriba irraa ka'ee dhufe komentii si barreessa kanaaf komentii isaan barreessan si jamir komentii jullaala nama gisee tiktokii kiyya jala dhufanii isaan azaana subhanallah sallallahu alaihi wasallam gisee isaan jedhan kana xom nama barreesse sare barreesse an viidiyootii ya poostate miti quban qaba eenyu jalatti salaate eenyutti jalatti sallame quban qabuan abbaan fedhe dhuftee jala sallamta abbaan fedhe dhuftee jala salaata mina gabban tiktokiin dirreetiyya tiktokiin dirree kan kooti anatu banate anatu baafate irratti waan ol darbe feetu dhuftee sallamta feetu dhuftee salaata ohoo keersabiifti mina gabban si coggaarraan si gubata ani hirribatti tiyyatti fuufaa gisee hirribarraa ka'u jechuudha kunoo rakkattan yoo amantii isintu qoosaa jira amantii jetti qamashaa amantii isintu qoosaa jira mana yoom amantii qoosee yoomi bakka argati deemee sallu annabii ta guyyaa takka gisee salaatte jettuu yoo nabii keenarratti osoo salawaatan buuse siyyaada kaatu tun jechuudha. Bakka takka yoo sogete guyyaa takka salawaatan buusin tun sallu annabi sirba komentii sirba jala dhufte sallu annabi bakka kamitti komentii tana barreessanii bakka kamitti komentii tana barreessanii hin beeku asii deemtan mana ijoollee amantii kiristaanaa jala dhattan isinumatu achi jalaa azaana isinumatu jala tan dhattee komentii san jalaa azaana achi jala dhattanii komentii jala dhaqanii ijoollee amantii kiristaanaa tan warra dhagaatti aman warra mukatti aman Yesuus maal ta'e Yesuus akkas ta'e maaliin akkas amma akka amantii musliimaatitti Yesuus Kiristoos nabii Isaadha jennaa miti akkuma sanittuu jechuudha namni tuqu yookaan ammoo namni jibbu hin jiru akka amantii keenyaatti nabii Isaa akka isaaniitti ammoo rabbi namni jibbu yookaan ammoo namni waa jedhuun hin jiru jechuudha. Anama waan jedhuun sinigale isin ammoo nabiin kan kee akkasii haa godhu ka nabiin kan kee maali si haa godhu komentii jedhattaniiti nu wallaala zim jedheetuma akkanumatti bar zim jedheetuma wallaala
Gaafa dhufaniitiin isaan illee achi as dhufaniitiin jechuudha nabiin keessan akkasaa godhe arrabsanii dhagaan nu cittee lubbuun nu cittee mukatti buunee dhagatti buunee dachii irraa bannee jette. Maa ka isin arrabsitan sun maalinni ka isin dhattanii arrabsaartan sun maalinni. Ka isaan laa ikraaha fiddiin jedha quraanni kenna amantii namaa tu'uun dhogge rabbiin kenna dheeraayyaa abbaa manca. Uffata narra jiru kana ni jaaladha taanaan uffata namarra jiru kabajuu qaba jechuudha. Akkanan tunneef. Uffata namarra jiru kana nan jaaladha uffata kiyya kana nan jaaladhaa miti kan uffata namarra jiru kabaja. Akkas. Uffata narra jiru kana jaaladha uffata namaa kabaja. Teessoo nagala jirtu sana jaaladhaa miti akka namni nagalatti hin tunne teessoo namaa kabajaa jechuudha. Akkasii. Akkas. Daangaa nama baaftan deemtanii daangaadha. Maanuyyuu alhamdulillah rabboota nu laaffiseetiin dhagaa saalee ija keessa nafoo taa'aa jira malee namatu ija keessa nafoo taa'aa jira baatu nuti dhagaatu ija keessa nafoo taa'aa jira dhagaatu gichirri tirri jedhee ija keessa nafoo taa'u jira nuti dhagaatu ija keessa nafoo taa'u jira. Zana qora jennee taqabnuun haxaa jennee diddibannee zana jennee ija keessa nafoo jechuudha. Dhagaatu ija keessa nafoo taa'u jira malee namaa miti. Dhagaa isin nuti darbitan hunda teessoo godhannee irra teennee jechuudha. Akkas. Daangaa nama baasuudhaaf yoo namni tokko waan rakkate kan irratti duulu isin yoo namni tokko waan tokko ka balleessuudhaaf halkaniin guyyaa tattaaffatu isin bar rabbiin kun beekee bar ani wanni rabbii kiyya kanatti sagalata galfadhu maali beektanii irra caalaa yeroo baay'ee jechuudha wanni rabbii kiyya kanatti yeroo baay'ee galata galfadhu guddaan yoo jiraate wallaahi billaahi guddaan rabbii kiyya kanatti galata galfadhu yeroo kamuu rabbii kiyya kanatti galata galfadhu maali beektanii hiree namaa tanaaf lubbuu namaa tana rabbii harka namaa keessa godhuu dhabu. Wanni biraa hafe hiree namaa tanaafi lubbuu namaa tana rabbiin kun harka namaa keessa godhuu dhabu. Silaa bar jedhanii balleessanii bara akka koomee wannootitti gizee barbaadan godhanii balleessanii waan barbaadan godhatanii kaanii gizee barbaadan ammoo si kaasan. Rabbiin jechuudha lubbuu namaa tana harka namaa keessa godhuu dhabu hiree namaa tana harka namaa keessa godhuu dhabu bakka. Wallahi sama bichaadhaaf yaa rabbii kiyya yaa Allah jedha laalan. Ka ofii bar waan ta'u hin beekne kanatu dhufee jireenya kan kee qorata sa'a 24 dakkamagoonni kan kee kufaatii kan kee bakka akkatitti kuftu akkatitti cabdu bakka dakkamagoonni kan kee barbaada. Ginammoo zoortee nama kufta bar. Namni kufaatii namaatiif salphina namaa barbaadu. Kufaatii namaatiif salphina namaa barbaadu. Rabbi si ajjeesu mee wallaa jedhe itti himi kaadee miti rabbi siin bulu sanitti itti himi kaadee rabbi siin bulu sanitti ajjeesii isii jedhe itti himi dhaqi ciqi kitaab tirraafi rabbi siin bulu sanitti dhaqiiti ajjeesii haadha faata jedhe yoo rabbi siin bulu ilaalame alam dullatti afaan goommaa makiinaa fakkaatu. Tajiruun koodii gaafattee jireenyi piin koodii gaafatte. Ta qulfiin manaa harkaa bade qulfiin jireenyaa harkaa bade karfuusa. Guttoo. Rabbiin hiree harka namaa keessan goone jennee ammasitti maan jirru asii gadi dawaa aamin jettee maaf hin fudhanne wusha. Jil. Rabbiin hiree fi lubbuu harka namaa keessan goone jennee dawaa gassi godhaan jirru dawaan nuti gadi godhaa jirru garam kutte qof hoola dawaan nuti asii dawaan nuti asii lallabaa jirru hadiin nuti asii gadi godhaa jirru garam kutte si keessaa garam si keessaa kutte lubbuun harka namaatii miti hireen tun harka namaatii miti. Ka du'aaf itti murteessan rabbi guyyaa irraa jijjiiraa
كأجيمنا أني من الرواية ربين قياسا إذا هم بسا جنة أسير قدوان قصي قدا يرقف مال إني تماتان بukee duudaadha jechuudha ta bukkee dhagaadha gurra hin qabda malee ittiin hin dhageenye hoolaa nuti caala waa dhageessi ni qabda malee kan amma kana laal teeba kana baadhattee deemta malee takka ittiin fayyadam kana baadhattee deemta malee kanallee gongaa baadhattee deemta malee jechuudha waa takka ittiin fayyadamne si caala beellada baay'isa wayyatti beebeetan amma ilmi namaa jechuudha akka saayinsii keessa barannetti alhamdulillah tolfadhee haasayaa qoy obboleessi tolfadhee haasayaa qoy ilmi namaa kun beellada irraa wanni adda isa godhu beellada kanarraa jechuudha kottee duudaa irraa wanni adda isa godhu dogongoreeti giiftii keenyaa deebisii kiingi maahii muka liqimsite buujala maanna natti kenni siin jedhe dogongoreeti giiftii keenyaa deebisee koomentii takka barreessi deebii asii bilookiidhaan girgiddaa siin qabasiisini dayyuusa kara eenyu kenni siin jedhe dogongoreeti hin jenne maanna nantu kenni siin jedhe didhu maal jechuu barbaadeeti na jaabari baru wallah billah maal jechuuf ta'e dagadhe waan jechuudhaaf ta'e eeyyuwaa ilmi namaa kun jechuudha beellada irraa wanni adda isa godhu yoo jiraate guddaan akkuma kan kee nyaata akkuma kan kee dhuga akkuma kan kee oksijiinii barbaada beellada irraa ilma namaa kan adda godhu yoo jiraate yaaduu qofa ilmi namaa beellada irraa maaltu adda isa godha kan jettee taate yaaduu qofaan asaasab jedhama afaan amaariffaatiin tiinki jedha tiinki afaan ingiliffaatiin yaaduu afaan oromiffaatiin yaaduu amma gurra kana laal kootu deebi yoo jettan jechuudha hoolaan ni deebiti argite hoolaan ni deebiti ilmi namaa garuu hin dhaga'u kanaba hin dhaga'u ilmi namaa amma liibiya matana nama meeqatutti dhumataa jira osoo koottaas deebi'aa jedhe hin dhaga'u haga dhaqee achi xiqqii ga'utti haga deemee bidda harkaan qabatu igalee this is mushkila ammallee rabbiin keenaa halaafisu wallahi akkaataan amma gadaa nama jaarraa danii takka faa dhaloota qubee kennaa miti wala dhaloota qubee wala jinni kootati kiingi maahii kayyatti kun isana arrabse irra si'ii qaqqabdee irra kolfite kana miyuutu godha laal usha isana arrabse irra si'ii qaqqabdee irra kolfite irra deem siniin galee thank you galatoom great kufaatii namaa qofa barbaadu cabnana namaa qofa barbaadu dakkaamaa goonni namaa qofa barbaadu rabbiin nama ol kaase ammoo gad deebisuu hin danda'u waan hin beektan keessa rabbiin nama ol kaase nama ol fageesse rabbi gad deebisuu hin danda'u because ol fageesse kaa quwwaa isaati haada minal quwwa anamee namni wanni asirratti isin waggaa 4 jettanii naan arrabsine hin jira ganama galgala akkuma na arrabsitanii jirtanii bar ganama galgala waa'ee amma indoom na dagattanii iyyuu malee barnaa tachuun na dagatina yoo isin na dagattan natti hin tolu waanatti yoo isin na dagattan natti hin tolu akka isin na dagattanii illee hin fedhu kana booda yaa alubaaltaa innaa yaa ciqiciqi innaa yaa girgir ani I don't know kilmaa takka waan danda'e deebisu natti hin fakkaatu because ni guddannee barni guddadhe gaafa fooloon kiyya 100 deebii isinii deebisaa ture gaafa fooloon kiyya 200 isinii waliin lallabaa ture gaafa fooloon kiyya 300 isinii wajjin koomentii godhee maal godhee lallabaa ture amma immoo gara miliyonaatitti ol sinne gaa'is nama miliyoona tokko nu hordofaa jira amma badaa fi mishaan jechuudha kan hojii bullee jechuudha yookaan hin bilookne kaan yuuzarii banatee nu hordofu jira yuuzarii banatee nu jala taa'ee nu laalu jira gatii kana ta'ee fi namoota kanneen immoo fachiifnuudhaaf nama jechuudha akka pirezidaantii takkaatitti jechuudha baay'isa wayyaa nama isintu asiin onnedha malee Itoophiyaa bilbiltanii jechuudha haadha faa ta'ettanii osoo abbaa feetan na gaafatanii namni na wallaalu hin jiru namni na wallaalu this is gift for Allah this is gift for Allah hin bitanne jechuudha hin
تنيا تكا غندنا ما عرفسيتي متي كان اسرتي فمسي فسامي اورومو كيسانا ما توكو متي تكا غندنا ما عرفسي متي يوغا تكا وان بدا تكا دلغي متي ون irra wonna beekani naati faateni qoostini haasofti haati faateni qoostini haasofti allaq amma namoonni tokko ebelu iyyuu nama arrabsee fammasedhee warroonni nama arrabsan jiran warroonni ganda nama arrabsan amantii nama arrabsan quraana kukkutan maal godhan ansanniin hundarraayyuu billisa feemasummaa karaa qulqulluu jedhamta matiyyaa hadiisa keessatti amma ol fuudhamti darajaan feemasummaa tiyyaa hadiisa keessatti darajaa guddoodha darajaan feemasummaa tiyyaa hadiisa keessatti darajaa guddoo jaarsa kiyya ollaanii rafidee hiikeetii miti jaarsa namaa ollaanii jaarsa namaa fudhadheetii miti sinigalee hateetii miti hamadheetii miti alhamdulillah darajaan feemasummaa tiyyaa darajaa guddoodha mootummaa birattis nan mootummaa birattis alhamdulillah kanaafuu maal gootarree rabbi darajaa tana nuu